Egaa akkuma yeroo darbee waa'een Andu'aalamiif waa'ee Qananii akkuma yeroo darbee jechuun gabaa baay'eetu jira jechuudha. Akkuma yeroo darbee haala isaan keessa turan dhagaa ture yoo miidiyaa kanarratti naanna'aa ture. Egaa har'as galatni Waaqayyoof haa ta'u haalli isaan keessa jiran hundumtuu dheeraa wayiin ifa baheera. Egaa Qananiin lubbuun ishii yoo boqoteeyyuu lubbuun ishii yoo ishiin boqotteeyyuu sabni ishii fi maatii ishii fi Andu'aalam boqonnaa hin arganne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi maatii ishii Andu'aalam biyyi ishii gadda onnee nama cabsu keessa jiru jechuudha. Amma har'aatti waa'een Qananii yoomuu irraanfatamne jechuudha. Maaliif mucaan kun biyyatu ishii eeggata, naannootu ishii eeggata. Bakka maatii mucaan kun bakka guddaa geessi jedhamtee nama abdatamtudha jechuudha. Egaa shakkamaa ta'ee abbaa manaa ishee artistii Andu'aalam Gosaa shakkamaa ta'eetu kan inni himatamee mana murtii yookaan mana hidhaa ture jechuudha. Egaa har'a wanti hundumtuu ifa baheera. Andu'aalam Gosaa har'a mana hidhaarraa bahee jira jechuudha. Ashamaa harka fuune akkam jirtu hordoftoota Siifan Gindoo bakka jirtanitti nagaa baraaruu Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha warra chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasuma warri maatii koomoo kaleessa gada koomentinaa kennaa turtan har'as itti fufaa galata guddaa namirraa qabdu. Amma dhumaa sagantaa godhe na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a maal qabadhee dhufee jira waa'ee Andu'aalamii fi waa'ee moodelistii Qananii Addunyaa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee moodelistii Qananii Addunyaa lubbuudhaan boqottee turte osoo hin beekamiin waan daqiiqaa xiqqoo keessatti lubbuu ishee lafa kanarraa dhabamee ture jechuudha. Egaa abbaa manaa ishee artistii Andu'aalam Gosaa shakkamaa ta'ee mana hidhaa ture jechuudha. Egaa wanti hundumtuu dhugaan hin qallatti malee hin cattu jedha Oromoon gaafa mammaaku har'a kunoo wanti hundumtuu ifa baheera. Andu'aalam Gosaa mana hidhaarraa bahee jira jechuudha. Egaa inni kun gaaffii Oromoo ture, gaaffii Oromoo fi gaaffii saba gaaffii naannoo ture. Maaliif ishiis dhabnee isas dhabuun barbaannu jedhanii jechuudha daqiiqa baay'eetu ture jechuudha. Inni ishiis dhabnee isas hin dhabnu jedhanii namoonni baay'een gaaffii mormii gurguddaatu ture jechuudha. Egaa wanti hundumtuu guyyaa isaa eegee Andu'aalam Gosaa har'a kunoo mana hidhaarraa bahee jira jechuudha. Egaa inni kun gammachuu guddaadha. Maaliif ishiis dhabnee isas dhabuun keenya unumatti irra ta'a yoo hin Oromootti irra ta'a. Maaliif ishiis bakka guddaatti eegna isas bakka guddaatti kan nuti eegnu artistii Andu'aalam Gosaas akka addunyaatti eegama. Moodelistii Qananii Addunyaas akka addunyaatti eegamti jechuudha. Egaa haa ta'u malee hireen kashee erga kana ta'ee egaa inni immoo erga Waaqayyoo lubbuu isaa jiraachisee dhalli namaa gaafa uumame hiree kee kanadha jedhamee uumama waan ta'eef kan ishii hiree ishee erga ta'e inni immoo egaa har'a guyyaa har'aa bahee jira jechuun barbaada. Akkuma dhagaame Facebook irratti gadhifamee jira jechuudha. Bahee jira Andu'aalam Gosaa har'a guyyaa har'aa bahee jira jechuudha. Egaa yeroo darbee avukaattota isaatiin akka inni bahee gadda isaa dabarfatu dubbateetiin ture jechuudha. Garuu manni murtii eeyyamuuf hin dandeenye jechuudha. Maaliif yakkamaa ta'e argame jedhanii waa baay'ee irratti wanneedhanii garuu dhugaan hin qallatti malee hin cittu erga waan jedhaniif inni immoo har'a kun guyyaa isaa eeggatee bahee jira. Egaa maaltu ture kana keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi gaddi Qananii har'as ittuma fufee jira jechuudha. Yoomiyyuu Qananiin laphee namaa keessaa hin dhabamtu jechuudha. Maaliif mucaan kun nama biyyaaf eeggamtu maatii irra darbitee naannoo irra darbitee biyya irra darbitee nama addunyaadhaaf eeggamtudha jechuudha. Qananii mucaan kun ola deemtudha xiqqoodha. Nama gahee miti wayiin dhalan godhannee wayiin jireenya nama tokko jiraatu hin jiraanne jechuudha. Kanaaf har'allee taanaan Qananiin laphee keenya keessa jirti yoomiyyuu taanaan waa'ee ishee hin dagannu dhugaa dubbachuudhaa fi akka nama tokkotti akka Oromummaa tokkotti Qananiin baay'ee nutti dhaga'amti jechuudha. Baay'ee jechuudha. Maatii har'allee walullee wanti nuti jennu maatii ishiif jajjabina hawwinaa. Egaa maatiin ishii gadda hammana hin jedhamne isa qalbii namaa cabsu keessa jiru isaan qofaa miti akkasuma naannoo dabalatee abbaa warraa Andu'aalam Gosaa dabalatee namoota baay'ee dabalatee jechuudha. Gadda guddaa keessa jiru jechuudha. Egaa har'aatti maaltu ta'a? Maaltu dhufa? Andu'aalam maal ta'a jennee karaa eegaa jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuuf karaa eegaa jirra jechuudha. Maaltu saquu nama maaltu ta'a? Gara kamitti baha dhugaan jennee isa eegaa jirra jechuudha. Garuu Waaqayyoof galanni haa ga'u Andu'aalam Gosaa guyyaa har'aa baheetiin jira. Egaa inni kun gargaarsa
taanaan gargaarsa waaqayyoo taanaan jechuudha. Du'aalaan gosaalee har'a ba'umsaa. Egaa gaddi Qananii haaluma jiruutti kufee jira. Innis har'a achi keessaa ba'umsaa gadda Qananii ibsachuudhaafidha jechuudha. Ammallee akkasuma maatiisaaf artistii Andu'aalam Gosaatiif jajjabina guddaa hawwina. Egaa waaqayyoo jabina isaaf haa kennu jenna. Egaa yeroo darbe akkuma dhageessanii eessumni isheellee maal jedhee micoon kuni waan xiqqoo jechuudha. Waan xiqqoodhaan kan lubbuu ishee bahee wayii sa'aatii gabaabduu keessatti kan lubbuu ishee bahee jechuudha. Egaa isa ammallee taanaan waaqayyo malee namni hin beeku jechuudha. Egaa eessumni ishee maal jedhaa gaafa guyyaa gaafas ishiin duutu kana sa'aatii 6tti naa dawwaltee jedhe sa'aatii 6 halkan sa'aatii 6tti naa dawwaltee jedhe maaliif hin rabne ati hamma yoonaa caatii dhaqaamtamu maal taanaan hin rabne jedheen itti dubbadhee ture jedhe eessumni ishee jechuudha. Jennaan ishiin immoo hin rabne deemuuf boru hin deemna jettee maaliif deemtu eessa deemtu jennaan ko Afrikaa yookiin warshaan Afrikaa jechuudha. Warshaa Afrikaa Coca-Cola maqaa Qananii addunyaatiin akka maxxanfamu eeyyamamee ture jechuudha. Itoophiyaa keessatti eeyyamamee ture jechuudha. Egaa ishiin achi deemnaa jettee maanjaa fi qaadii baasuu deemtaa jennaan eeyyee jettee eenyuuf jennaan Anduudhaaf jetteen. Egaa laala amma halkan sa'aatii 6tti jechuun sa'aatii sunitti inni ishiidhaa bilbilaan Anduudhaa fi boru deemnee maanjaa fi qaadii baasifna jetteen jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi gaafa eessumni ishee akkas jedhu ani gaafan dubbii kana dhaga'ee jechuudha. Jaalala malee jibbi gidduu isaanii kan jirre jechuudha. Halkan sa'aatii 6tti jechuun Qananiin kan duute barii sa'aatii 11tti miti kan ishiin duute sa'aatii 10tti jedhamiti. Kan ishiin du'aa ishee argamte immoo sa'aatii 11tti jedhamiti. Inni immoo sa'aatii meeqatti sa'aatii 6tti. Otoo jibbi wayiin otoo wal dhabdee wayii jiraatee sa'aatii 6tti halkan keessaa sa'aatii 6tti Qananiin akkanan jettu turte. Dhugaa dubbachuuf har'as taanaan jechuudha. Ammas dhugaa ishee waaqayyo qofatu beeka eenyumtu hin beeku jechuudha. Egaa akkas jettee jedhe eessumni ishee kun jechuudha. Egaa kun maal ibsaa ammallee taanaan jaalala isaan lamaan gidduu jiru ibsaa jechuudha. Egaa walumaa galatti ammallee taanaan naannoon biyyi hundumtuu Qananiin ola deemtuudha. Mucaa xiqqoodha. Nyaattee hin quufne deemtee bakka garaa ishee hin geenye deessee dhala isheetti hin boqonne bakka walumaa galatti Qananiin yoomiyyuu taanaan laphee namaa keessaa dhabamtu jechuudha. Micoon kun karaa hundumaan addunyaa kanatu ishee eeggata. Naannoon ishee eeggannaa isheedhaan boonuudhaaf baay'eetu ishee eeggata jechuudha. Maatiirra darbitee jechuudha. Egaa hiree ishee kana ta'ee egaa namni ilmi namaa gaafa dhalatte duuti. Garuu osoo karoorfatanii osoo waan guddaa fuulduratti yaadanii gaafa deemanii karaatti akkas ta'an kanatu xiqqoo ishee namatti gaddisiisa malee otoo biyyi si abdatu otoo naannoon si abdatu isa akkas ta'u kana nama gaddisiisa malee eenyumtuu du'an oolu. Eenyumtuu du'an oolu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf ammallee irra deebiidhaan artistii Andu'aalam Gosaa maatii isheef naannoo hundumaaf biyyaaf jajjabina hawwina. Gaammas gaddi ishee eenyuma laphee namaa keessa jira. Kanaafuu jajjabina hawwina. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf gaafa ati karoorfattee wayiin gaafa ati tattaafattee jireenya biyya lafaa mo'achuuf hiyyummaa mo'achuuf rakkina mo'achuuf gaafa namni si abdate gaafa maatii si abdatu gaafa biyyi si abdatu seexanni karoora sirratti baasa. Karoora sirratti baasa seexanni maaliif ati guddattee nama guddaa taata yoo ta'e ati guddattee nama jabaa taata yoo ta'e seexanni karoora guddaa sirratti baasa. Maaliif seexanni dhugaa dubbachuuf hin beeka fuuldura kee. Ati maal akka taatu eessa akka geessu seexanni jabeessee beeka jechuudha. Egaa micoon kun waan abdattuuf waan jajjabdaattuuf waan biyya isheef waan bakka naannoo isheef boonsuudhaaf karoora guddaa waan qabduuf seexanni kana godhe taakkoo fuuldura ishee kaa'ee jechuudha. Kana dhiisaati gaafa fakkeenya gaafa kadhattanii bultanii fi gaafa osoon kadhatiin bultanii akkam hammam akka wanni jettan yaada. Anama fakkeenya mataa koorraa kaasee yoo fudhadhe dhuguma dubbachuuf gaafa kadhadhee bule qorumsi sirriitti natti baay'ata. Maaliif inni kun kadhachuun koo suni isa fuulduraa koo ibsa. Isinii gala miti isa fuulduraa koo ibsa jechuudha. Garuu ani kadhadhee rafuu yoo ta'e har'a borullee akkasuma kadhadhee rafuu seexanni dhimma koo hin qabdu jechuudha. Garuu ati hin kadhatta yoo ta'e seexanni maaliif si kuffisuuf wayiin jireenya keessatti taakkoo ta'uuf
bakka yaadde sun akka ati hin geenyeef seexanni karoora sirratti baasa jechuudha. Egaa mucaan kun fuuldurri ishii bal'aa waan ta'eef fuuldura ishiitiif waan biyya hundumaaf waan abdattuuf karoorri taakku akkasii seexanni waan akkasii ishiidhaaf karoorse jechuudha. Egaa ammallee taanaan boruu dhalli namaa eenyumtuu taanaan akka amantii isaatti kadhachuun namarra jiraata jechuudha. Akka amantii ofiitti kadhachuu qabama. Maaliif dhugaa dubbachuu fi eenyumtuu namumti haadhomti kee ati wajjin dhalatte yoo gaarummaa siif yaadu. Gaarummaa siif yaadu. Kanaaf jabaannee kadhachuu qabna. Egaa mucaa kana kan umurii ishii malee karaatti hambise hojii seexanaati. Maaliif egaa karoora ishii isa fuulduraa waan argeef jechuudha. Dhaqee taakoo fuuldura kaa'ee biyya ishii madeessee maatii ishii madeessee akkasuma hiriyaa ishii baay'ee jaallattullee gadda bara baraa otoo laalee ishii quufin gadda bara baraa lapheessaa keessa kaa'ee jechuudha. Keessa darbullee egaa inni ishii miidheetti haasa'ame jechuudha. Egaa walumaa galatti maal jechuun barbaada? Ammallee obboleessa keenya yookaan artistii Andu'aalam Gosaa warri kaan gadda mucaa kana ibsataniiru. Dhugaa dubbachuu fi ibsataniiru. Inni garuu gadda isaa hin ibsanne garaa isaatti aadaa ammaarraatti jiraachaa jira. Egaa gaafa ani dhugaa dubbachuuf isa qofaallee miti gaafa dhaqee mana sunitti mana wajjin jiraachaa turan sunitti gaafa dhaqeellee mana sunitti deebi'ee maaltu akkasatti dhagahamutu baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha. Egaa uumaa miti obboleessa keenya Andu'aalam Gosaa dhalli namaa gaafa dhalatte duuti akkuma dhalachuun jiru du'uun jira. Akkuma jireenyi akkuma baduun jiru jireenyi jira. Kanaafuu jajjabina guddaa siif hawwina. Eenyumti keenyu guyyaa keenya eegganna malee lafa sun hin hanqannu. Kanaaf obboleessa keenya nu jajjabaadhu siin jenna. Ammallee abdii guddaa sirraa qabna. Jajjabaadhu siin jenna. Egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko gammadeen dhufee maaliif ishis dhabnee Andu'aalamis dhabuu hin qabnu. Kun gaaffii namoota baay'ee ture, mormii namoota baay'ee ture. Egaa ijoolleen keenya baay'inaan beektu jechuudha. Egaa galata Waaqayyoo innis bahee jira. Ammas immoo jabaannee akka amantii keenyaatiif isaafillee jajjabina akka ta'uusaaf kadhanna. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Laayik, sheer, kompileent naa gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Baay'ee.